Ilmi namaa yeroo hundaa'u hamilee qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu disipiliina yookaan haskaa qabaachuun akkaan murteessaadha. Milkaa'inni kan ijaaramu miira irratti osoo hin taane hojiidhaani. Ilmi namaa kamuu miirri isaa yeroo irraa gara yerootti ni jijjiirama. Kanaafuu wanni akkaan isa barbaachisu haskaadha. Namni tokkolleen yeroo maraa'u hamilee gaarii qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu haskaa yookaan disipiliina gaarii ijaarrachuun dirqama ta'a. Furtuun milkaa'inaa hamilee irratti osoo hin taane itti fufiinsaan cichoomanii hojjechuu irratti rarraati. Dhugaan jirtu yeroo maraa'u hamilee caalaa ilma namaatiif milkaa'uudhaaf kan isa barbaachisu haskaa yookaan disipiliina. Hamileen yookaan mootiveeshinii yeroodhaaf si mirqaansuu danda'a. Garuu si waliin hin waaru. Haskaa yoo qabaatte garuu yeroo maraa'u hojjechuudhaaf hamilee qabaachuun sirraan eeggamu. Waan hojjechuun sirratti waajibaa yeroo mara hojjechuudhaaf qophii akka taatu si godha. Iccitiin haskaa gaarii qabaachuudhaaf qabxiiwwan sadeen armaan gadii irratti rarraati. Tokkoffaa galma ifa ta'e lafa kaayyachuudha. Lammeessoo itti fufiinsaan hojjechuudhaan amaleeffachuudha. Sadeessoo tarkaanfii itti fufiinsa qabduun guyyaarraa hara galma keetii waan si dhiheessu tokkollee taatu hojjechuudha. Nu hordofuun dagatinaa horii formaatan dhabina nagayaan turra.